في دستو خميرة دستو في سي خمتورة دستون No, ini mini mal tu sagal. Mal kau jangan dah. maaf nanggal sini Mini beso. دستون مسكين أمر lillahi jam jion sanggaran tadi dah jam مسكين أنا في سني دبلو أباي والجهلنا ya بقى التونغرو دفتين أرتو بايزوي دفتين أرتو okay jaaltu khanuma dafteen arre kimi nama qabatiin dhage dastu nama numa irraanfatti jaa gaafa aartii kophaatti deemtee jechuudha boosee fuulli barbaree si fakkaata je silaan jirtu jennaan dukkanooftee baada way garuu guyyaa tokkoon arkee irsi akka malee bochu ni rifadhe guyyaa tokkoon si harka caaltuuti booyee onnee irraa bochu tokko gaaf tokko ana harkee siifi nama guyyaa biraati Bilbila haasoo inumoo? no bilbila odoo haasoo inuuti miti namaan miira keessas naqee hayi jette haruu keessa ifta qoxaaxaruu dadhabdee lakkuu gadhee dhiifte Wallahi takkaan namni miira keessa nagalcheen maa dura taa'ee maa buusaa jira. Yoo dura teenyee bar nama si jabaa tokko dhiisuudhaaf dhalee arraabuuf qoree natti taatee bararreette dubbiin tu. Abadan. Ayi viidiyoodhaa jiraa. Abadan. Ani booyeen hin beekaa sooshaal miidiyaa irratti waa'ee maalitti gaafa artistaa Haacaaluu Hundeessaa waan akkana kanaaf osoo naasoofa. Namni abbaan dhiira jee miira keessa nagalchee na boochisu kamni boochisa malee. Taa'e. Wallahi. Hangaarraa beekaa harka sirra qabnee taa'e jaaltu. Bilbilli buloo osoo qabbuu sun osoo jiru irraa callisuun osoo jiruutiin immaan kiyya fidda. Jaaltu taa'e. Anilleen argeedha rakkuna nama baay'ee si argee bakkaamu. Maal isaati qoon beekachaa ani waa'ee Oromootiif tarii gaafa hedduu sun haasawaa gaafaan qabsooituu sun jetta. Yaa gaafsan gizee waa'ee akkana haasa'u ammas gaafa ijoolleen maniidhaa Saudi Arabiyaa keessatti kana tortoran san. An dhugaa dubbachuuf irreecha bara 2016 akka malee bu'u. Amma laa'uun Adinaan welcome Adinaan faan arge. 2016. Edaan nama kanaatiin ajee gaafa namas dhufe. Anas hin argine. Hangaafa Haacaaluun du'e bakkaan jiru wallaalee numaan goggogee booyaa yaadan rifaatoo keessa. Walumaa galatti namni na aarsee sooshaal miidiyaa irratti hin boore. Si aarseetii miti bar miira keessa si galchi. Jechuun waa si yaadachiise namni sun. Sirba mata dureen jee waan yaadachiisuu kan itti deebinaayisu. Jaalfaadiloo kaasoo jiru sun miti soori. Waraabbatu atis Anaa jawaab hin jennu. Aboon urkatti barakachuu deddeemee faadilli ijoolleen maal uumaa gaggeessu. Yoo hedduu baay'ee. Gaafa ijoolleen maneedhaa suudiitti yeroo hedduu sirbi Ibroo ibsaa miileenaa galuuf mee. Mileena ni gala 700 jira. Barra ga'ee miti. Qaybsishaa 700 ga'ee? Qaybsishaa miti. Qaybsishaa hoo? 300 inni gadhiisee naannise malee offiteen ture. Garuu mucaan arsiisan bar sirba ajaa'ibaa gadhiise. Ibroodhaan maqaansa? Ijoolleen kee warra maal bareedni kana. Warra durqeerroo guyyaan wal dhiitaa jirantu iyyuu Ibroo beeka. Ibroo nama cimaadha baay'isa baay'ee. Yoomuu mataa koo keessaan bahu. Yoo nan daare saba sanyii guutaa leenca galmi daggala eessee yommana gala. Yaa sirba qabsoo yeroo qeerroo sana baay'ee akka ajaa'ibaatti hojjetaa ture gurbaan. Ammoo maaliif tuffatamna hanga yoom gabroomna maaliif roorrifamna hanga yoom hidhamna hanga yoom tumamne ajjeefamna Oromoo ta'uun koo eega yakka ta'ee hin falma dhaga'ee. Irra qabaanee bara kana yartuu nama qubaa nuuma salphina
Bure garakuti gadonga fagafa igni sabakuti yom lula hafa. Ela sirba kana yer wajjurlen qabsu qeerroo keessa jirtu sirba kana mucaa gara namni dagatu hin jiru abada. Aboonu faajiraatu umrii adeeratu malee sirba ajaa'iba gadhiise garuu sirba walaloo fi yeedaloo reegee awa akkaataan kiliippiin isaatti hojjetame illee በጣም የሚያምር ሙዚቃ ነው ባይሰው muuziqaan hedduu bareedaadha garuu sirba aadaa naannoo tokko gaafa ibsitu sirbi ibsisha Zeenu wallahi yeedaloo fi walaloon wanni tokko itti nafa garuu vision entertainment dalagee kaameraan hagas mara quality sadii akkasiin qabu maaliif kan uummanni uffanni aadaa wanni hundi akkasi bareeda kaameraan akkasitti akka sirboota kaanitiin vision bar sirbi inni gadi dhiisu amma sirba andoo alam faayiral kaameraan nutsuudha beeta walalalanii Hamjaa kana akkamitti akkasii walalalaa godhuu dadhaban bareedaa garuu no comment bareedaa ani kiliippii isaa dhaggeeffachuu taanaan akka ijaartiitii fi ijaartiitu qofa osoo hin taane akka muuziqaatiin kiliippiin isaa hojjetamne baay'isa. Wallahi dhugaa kiliippiin isaa akka muuziqaa amma fakkeenyaaf kiliippii eenyuncaa wallee Booranaa shubbiitu agartee ifi sirba ammaa sirba sana akkam bareechee jaalladhu kan na godhe caaltu kan barreeffattee dhuftee sirbiti. Waan jobbee kan beeknee jala jechuun danda'anii amma sirbichi waan ta'eef of keessaa qaqqaba beektaa. Laloo isaa barreessite waan ni jedha dhageessee taa'etti irra deebitee jirti achi booda galee naggeeffadhee viidiyoo isaa ilaalee. Akka jettisii. Hidhiin akka beetti mucaan maaliif hidhiin itti qaban jira? Saara faayidanii waan bakka kaani bakka finfinnee isaanii jaa malee bakka kanan jaa. Hidhiin akka beetti mucaa saara faayidda. Bakka sadi keessiin barreeffatte yaa dhugaa. Achi barreeffattee dhuftee na. Abboon naallolee shubbee tan habsuma nattafa shubbee hidhiin akka qabi. Abboon naallolee. Aye. Akkan. Utara. Ina kabiye. Utara. Abeen numa toltiiba. Bardee maabar. Utara fa. Yasaabba. Subhanallah. Aadaatiyya badaa sanoo barreeffattee jaaltu waan isii jedhu. Dubrummaatiyyaa bada fa'aa itti jaalladhe. Wallahi rakkoon irratti jala waan ta'an aseen. Jechuun sirba keessatti aadaatiyya badaa maaliitiyyaa badaa itti hirsi. Waddi qorrannaa boraatiin qabnu wal boraafannaa. Abeet. Hidhiin akka bixoota saara faayadeen boraatiin qabnu wal boraafanna. An kadhumaa saniin haalan jaa. Gobeen sagalti wal faana yaatu lokoo kun jirta aadamii taatu keenya. Ilaa walaloo kanaan manna ga'e. Asii walaloo qabachuutti andanya dabaysawee mataa dukkana keessatti kophaa baali dubeetaa sirba fakkeenyaaf amma sirbi hidhiin akka bixuuta saaramaa ani shabbuu amata beeka dura gaafa kana wallise namni laafiseetu walaala gaafa dukkana keessatti kophaa imimmaan jaalala garam foto debe rambochu gawala barre jalkaba yemuya berduni najaiba jala akamachu ya dedi garadachi yawachi gati akamre nasilaho eteri yasaba wayabahi ويبغي يعني يبغى دبرتي ارتست دبرة دنيا نتي ارتست دبرة دنيا هذا ما يوم نفتح يوم نفتح هي سغرا يوسيغنا ان شاء الله صاحبي maybe next osfana nin rufansa amata kana kharoran kabature osfana next inase minnesota ya amata kana kharoran nin kabature kind of rabbin bekta aye yet sana kisa hiriyotan baay'een qaba UK United Kingdom Cairo da hiriyotan baay'een qaba addatti garuu caaltu kana dastuudha birraadha minawwari bado calla jara kana bakka daddaa osoo hin taane bakka tokko indaamas wayyuu caaltu zishaadha dhugaa USA wayyaa
yaa studio harabanan studio yaa ሰውዬ ሲሞት እንመጣለን ኢንሻአላህ ዱአይ አንቱ ተኘገሩ አሜሪካ ማንዴም ነው ሲንገሩ አቲ ቪደስቱኒ ብንከሰም እንደንደኙሪ አሜሪካ አናማን እንደንዶ ሶ በነመል አከሰረኒ ባሴው ሰር ጅጅራ መለን እንደንዶ ዋይ አከሚት አሲን ወጋታ ሄሩ ማንቴ መለን እንደንዶ አከሚት እንደንደኛ ከፋይቭ ግሩፕ አበርኩ ነው አቢ ደምሽን ብለደም ያን ወረቃን ይተነፈጩ እንደስ ወረቆ ነው በቃ ወልፉ ኑሬ ወረቃን ከምተው ወረቃን ከምተው ወበራ ወጋላ ማዱሮ ተውቀ ወበረኩ ነው ማንደር በቴካ ተንጂ አይ ጫ በቃ ይሳቅ ሰምታ ይሳቆ መርዚዮ አይነት ተደርበቴካ ይሳቆ ዋን ጎቱ ስትምና ካን ልጅራም ላይክ ቢዝነስ እኔ ከፈላጭና ጭና ማ ከፈሉ ካሽ ካና ሞች ደለይደስ ይከፈል ተፈረም ይፈረሰ ማሊ ፈምፈም ማና ፈረማ ዲያል ፍሬሽ እኮ ነው ምን ሆነ አላ ገዘማ ገሩ ፈጃና ፍሬሽ ይተይ አረደቅ ይፍታንደቅ ያገርተም ፈረንጂ ቢሮ ዋን መገመችስ ፕሌዠር ኢትኒ አመንቲ ጃርሳ ጃርቲ ፊውስ አይሰራም ለዛ ወላሂ ሰራ የምር በጣም ነው የሚሰራው በቀታ ነገር ተምንም ፈደንጂ ወላሂ ሰራ እኙን አባን በርባደ ያገርተም ጫልቱ ቢየሰን ሰረ ቀበይሳን ሰና ነማ ፈከኛ ነማ ታህሪባን ሰኔቱ ሀገ ወረቃ አርከቴ ማልጁት መረ ነምኒ ተርቲባን ሰነ ሰራን ሰነ ጂ ጃቦዳ ሀለ መናሳፍተቹ እንተንታ en 6 months የመ ከሳ ደገደም ተሰግዘ ነው አባገሩ ጂ ሰደገም ዘይኑ ጂ ሰደገል ሰገሌም ያ ባቲ ቁዳ ያ ዲሴምበር ከሰ ያ እኛማ is good enough to get his wife አባቱ ያተረ ጊቲያና ነው خلاص هي رقبيساتين سنبخ ማንከኛስ ወለጥ ከከበቹ አማ ሶተናፉ ጫልቱ አመለ በረፈዱ አሜሪካን ካሊ ወንሳ በከዲለ ጅሮ ቶ ኮሊታ አሜሪካን ካሊ ዶላር መጃተማቲ አገ ዶላር ለመጃተማቲ አመ ዶላር ለዲደም ሸነከናን ከንታፊ ካን ደለይዴ ከፈልተ ጊዜ ጅሬ አሜሪካ ኩማ ሜቃ ኩማ ጃተም خلاص هي رقبيساتين ديتامه ለማከስ አውስትራሊያ ኮርሽን ከፈለንዴ ማንተ ኤሳ አውስትራሊያ ማለት ጅረዱ አውስትራሊያ ኢትዮጵያ በር ካናዳ አውስትራሊያ አሜሪካ ከተከማ ተበር አሜሪኩማ እሺ ማለት ራፈን አሜሪኩማ ሰንበላት ሂደይቴ አሜሪካ ሰን አመት ተኮ ከይሰ ኩመ ጃተመን ሰን ደለይታ አመት ተኮት አመት ለመት ያካጃይ ባለፋው ቀብዳው ረፈት ዱባን kana malatarኛ ቺሴ ሰምቦ ዘመቶ ጉዙ ደለገ ከፈላ ቢዝነስ ሲባስ ማለቀ ከፈልተ ደይታ አሜሪካ ደይታ መስሪ ከይሳ ደም አቶ ባህር አሁን ወንደም ነው ያናዲሲ አም ባህራን ዱፈ ያቲገሩቱ خራ ነገያት ኢሊሊ ቀበተ ያስተቀበሉ ሰራን ማናጎራ ማረኮን ኮቦ ነንም ደማይሻ ኩመዲ ደበሰሪስ ኩሰብል ኖሮማ ከሚኛታ ኡመተ ኸኘ ሜላል በሳክ ዘይዱ አጃይባ ባር ነብሊ ፊቱ ኩበ ሜዝላቲ ሃየት ምጃኹ ገራሲ ላፉመን ማለኝ ያምነር ከተሰማ ገራሲ ጉበም አሽኩም ጃታማ ዶራላኩም ጃታማ ሃያጃይና seeraan dheexaabar boontee achi namni kabajaan si geggeesseet inni makiinaadhaan si fuudhee mana buuta lafan buutu karaa siistama waan takka hin cinqattu gaayid karaa irra si kaayanii dheexee guyyaa sadii dalagaa si naqa ቀረብሽ አው ይቅርብኝ lugatti caaltu dheexee guyyaa sadii dalagaa si naqa qarshikuma jaatama doolaaraan qabaadde maalin kaa amat tokko keessa daleedee harkatta ameerikatti san dalagaa lama daleynaan والله العظيم amat tokko sittin furatu warri tiraako faamam takka kuma jaatama kame godan gaafad እንካደ taxi daleete chirete chala kan doolaarakum jaatama me kharab biliyana di bargais wallahi idawun do bomma duriyo kanin amasi kum jaatam kara jarsa jarti maltu mali bekta idawun do bom dhugaa dubbachuuf taanaani jireenya Ijipti jireenya miti ajaa'iba injiraata garuu yooman dhiitama yooman qabalama yooman maal godhama በቃ ያዶን ነው ትንሽ ያቴ ዱግዴ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሙኒራደኝ جماعة الخير أدركني فديركني كم جرت نجا قاتن سير غديسه giftiyana ابو ربي اللي دنديا ሙኒራደኝ ሰን ኢንሻአላህ አሜሪካ ሲያገዝ በኪስ ይመሉ الله والله بيسي خيسي والله دلغت مچيونت لفات بيسودي خيسل بواسي ميكسي ገሌ ራናፍነ በኪስ ያፍተ ማማ አሜሪካ ሰንደይተ አማ በቃ ዱፍተ አሜሪካ ዱፍ ቆፎ ሶንታኔ ጃርሳጃ ኢባዛ ወይ ቹዳ ከንኩኑን ዞኒን
Asumaanuu wanta akka kaniin asirra dhaamuu barbaadu saaqoo kiyya wallaahi USA keessatti dhalaanis ta'ee dhiirrinis bifa jaarsaa jaartiitiin gisee wal baasan ijoolleen habashaa warri finfinnee keessa jiru warri abbootii qabeenyaa kaash akkana kafalee deema beektaa. Warri diyaasporaa keessattuu shabaaba Ameerikaa irraa isin fuudhuudhaaf qophaa'e shamarran keenya dhugaddachii ta'a. Ameerikaan jannata addunyaa sanaati. Biyya keessa jijjiiramtu. Biyya guddattee jirtu xiggi diras biyya haga ati lubbuun teessi dandeessu dalagachuu dandeessu akka barbaadde biyya amata xiqqaa keessatti keessa jijjiiramtu waan ta'eef jaarsa achi yoo harkattanii isin baasu jiraate dhuga miila dhiqaaf gajjaaf gisee achi dheeytanillee dhungadha galatoomii kabiyya addunyaa irraa tokko. Waan bilisummaa barbaadan biyya deeme gabroomuun fedhu obboleessa oolmaa miila. Maaliif gabroomta jaarsa keetiif yoo gabroomtetti qaanfatta? Warra jaarsaan jaarsatu si gabroomsa moo Ameerikaa si gabroomsiti? No jechuun Ameerikaa biyyi nama biyyuma namaati akka harree dalaydee taa'ee. No Ameerikaan biyya biraatiin adda. Maaliif adda ni beektaa? Baqata. Giiftii aanaa jechuudha biyyi kun. Ameerikaa jechuun biyya akka jirutti Isaan gaafa waagaa faddaanii dhiifama naa godhaa guutakka. Dhiifama guutakka. Gaafadhu. Tole marabbaa. Isaa keenya akkami? Akkam nagaadhaa. Fayyaa jecha. Waatu miti gaaffichi. Wayii baga rabbi sii dabarse garaa kiyya. Amiin amiin. Annan jaalladhaa bar. Bar nama garaan qulqulluu nama keessi nagaa tana rabbiin bakkuma ajaa'ibaa tana geessa. Ameerikaa. Boss of this world. Boss addunyaa deera Ameerikaa. Ni maal janga Ingiliffaan natti mi sagleenu. Isin lamaan kun osaa kanuma haasawitu haasoo kana boolla guuttanii. Ayyee. Isaako. Oko. Yeah, welcome. Mee Ameerikaan akka as Kaayiroo teessee yaaduu turte ol sii taate moo sanii gad taate moo akkamitti ilaaltamee Ameerikaa kana gaa fakkeenya hangaafaan dura biyya Arabaa dhaqee doonni irraa hoggaan gabbu'e dooraallee 50 bishaan oofaa laphideetiin kaanuu bakkaan itti guuruun qabu kana ammaa fi darara jee bilaashitti maallaqa guuran jeesuu dirra bira kutee. Mee ati amma waa'ee Ameerikaa kanarraa woguma takkaa filamanaa hin natti hin guddisini. Anii fi namni biraa tarii garaagarummaa qabaachuu danda'a. An xiqqoos yeroon achii dhufu viidiyoon kan gootis baay'ee baariyaalii ta'ee namoonni hedduun na beeku asii hiriyoottan baay'ees qaba. Ammoos maatii bira dhufu. Gaafa maatii bira dhufu rakkoo waan adda addaa cinqaa kanan argu hundi isaatiiyyuu diriiraa dhufu dhufe waan ta'eef nama calliseetuma dhufu yoo ta'e jedhe tariitti jabaachuu danda'a. Anatti an cinqii tokkoon argine hiriyoottan baay'een qaba. Maatii baay'een qaba. Baay'ee na kunuunsanii isa immoo Ameerikaa akka dhuftetti argite yoo ta'e jedhe waa lama jira. Ituun kanaan dura akkana sitti hojjetaa jiru kana biyya biraatti hojjedheera ta'e isatu na aarsaa raamma. Ituun akkan asitti bakkee nyaadhee hojjedhee biyya biraattis hojjedheera ta'eeti yoona birrii hangam hin qaba kan jedhu mataa kan booda deddeebi'ee na aarsaa. Wallaahi kun jecha dhugaati. Yaa ji'a muraasa as dhufe kana keessatti hundaa'um yoon hojii ooleeyyuu akka waan waa dagadhee wayii natti fakkaata. Maaliif namni biyya kanaa hundisaa gurraachin adiinis wajjinumaan lafa gangalattee hojjette. Namni wal caalu tokko hin jiru. Inni waggaa 30 as keessa jiraatus inni kaleessa dhufe seera qabaannaan biyya kanatti waan tokko hin balleessanii malee kabajamtee jiraatta baay'ee. Qarshii immoo amma ergan biyya kana dhufe akkaawuntii hedduutu natti ergama. Qarshii asitti doolaarri 100 nu biratti yeroon Ijiptiin jiru doolaarri 100 barbaanne fa'aa goonee battannee nyaannaaniif caaltoon guyyaa tokko iyyuu nu geessu. Asitti garuu maasna. Yaa akka barbaanne fataa goona intina taana. Asitti garuu doolaara 100 sana arguudhaaf hojjettee sa'aatii sana baay'ee sa'aatiin tokko asitti baay'ee bu'aa qabdi waan taateef. Wallaahi na keessaa dubbattee adeero. Kanaaf akka eegdu sanaa miti waa hundaa karaan siif mijataadha karaa sanarra deemuu qabu. Yoo karaa sanarra hin deemne ta'e immoo sitti ulfaachuu danda'a. Biyya kana keessatti yoo dhukkubsattee
yoo waan tokko taate jettee mootummaatu iyyuu waan hunda sii godhaa kan bakka nageenyumaan baatee galuu waan tokko addunyaa kana ta'uu dandeessa garuu manni jira bakka firiidamiidhumaan jiraachuun waan guddaadha. Bareeddudha. Tole amma akkati nuti garaagarummaan biyya keenya Afrikaa fi Ameerikaa gidduu jirtu dalagaadha jechuudha. Dhibbarraa dhibbatti dalagannaan asittis maallaqa akka Ameerikaa dalaydu sanitti Afrikaatti yoo dalayte dalagaa hundaa'uudha malee dhaggeeffata fita obsiga dalagaadha jechuudha tokkoffaa. Isa lammataa ammoo nageenyi dimokiraasiin ati nagayaan bobbaatee galuu namaa eegamu inni jalqabaa kana biyya ilaa dimokiraasiidhaan nagaan baatee galtee nagaan kan eegamee ituuyyuu ofii keetti xiqqoo si karaa deemaa akkasii yoo xiqqoo si mugdee jette isa bakka baay'ee namatti tola kunuunsi jarree namummaadhaaf qaban nageenyi kan eegama taanaani dalagaan xiqqoodha dalagatti jiraachuu dandeessa waan ta'eef inni guddaan. Hedduu nu galatoomii nuti waan nuti dhageenyu waan biraati. Amma fakkeenyaaf muniiraa teenya. Akka jaan ani waan hin dhagee jaalfatii loo kiyyan dhiifa manaa godhe akka waa lageessee waan dubbadhu kiyyaaf. Akka jaan biyya san keessatti dhiirarra sareetu kabajaa qabaa. An biyyuma sareen ilma namarra kabajaa qabdu rabbiin hangeesin jeetini barbaade. Biyyi usaniituma jaa wallahi. Usaniituma jaa muniira anis numaan beeka beekta. Namaatu duraan nuunjuu duraan amma biyya teenya tanatti dhalaatu dhiirarra mirga qabaa jaan. No jechuun dhalaan fakkeenyaaf dhiirarra gargaarsa mootummaa ni argatte fakkeenyaaf waan akka manaa waan akka dalagaalee qallaalee keessattuu yoo ilmoo qabaatte masruufa ijoollee bareechanii irra kannaniif dhiirarra.